Ashamaa akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa waa'ee ayyaana irratti kanan xiyyeeffadhu. Egaa ayyaanota fulbaana keessaa ilaaluun barbaachisaadha. Baatii fulbaanaa keessa ayyaanota hedduutu kabajama. Akkuma beekamu kan jalqabaa ayyaana jijjiirama baraati. Barri moofan barri 2015 xumuramuusaa labsuudhaaf bara haarawaa 2016 simachuuf jecha kana beeksisuuf jecha fulbaana tokko bara 2016 ayyaana simannaa waggaa haarawaa kabajuudhaan dabarsinee ragaa inni kun ammoo kanuma dhiyeenya kana raawwatame waan ta'eef waan dagatamuu miti. Ayyaanonni itti aanuudhaan fulbaana keessa kabajaman kanneen biroos egaa dhufaatiin jiru akkuma beekamu kan duraa mooliidha. Hordoftoonni amantaa Islaamaa akka himanitti ayyaana moolidaatiin guyyaa dhaloota Nabiyyuu Muhammadiitu kabajama. Odeeffannoon ayyaana moolidaa wajjiniin wal qabatee jiru akka mul'isutti ayyaanni moolidaa akka ayyaanota Islaamaa kanneen birootti ho'ifamee hin kabajamu. Kanneen kabajan garuu jiru. Sababa isaa hordoftoota amantichaatu sirriitti beeka waan ta'eef dhimma kana isaanumaaf dhiisuutu wayya. Ayyaanota walakkeessa baatii fulbaanaa kana keessa kabajaman keessaa tokko kan ta'e immoo ayyaanni masqalaa egaa sossokuudhaan dhufaa jira. Oromoon akka jedhutti masqalli mootii ayyaanaati. Kunis sababa quubsaadhaan kan himame akka ta'e beekamaadha. Masqala booda gara xumura baatii fulbaanaatti kan dhufu ammoo irreecha. Irreechi Oromoo egaa waggaa waggaadhaan xumura baatii fulbaanaarraa kan kabajamu ta'uunsaa ni beekama. Dubbii keenya irratti dhimma ayyaana irreechaa baranaa irratti abbootiin gadaa Oromoo har'a ibsa kennaniiru gara boodaatti ittiin hima waan isaan jedhanii. Ayyaanni irreecha Oromoo egaa Finfinnee, Dululluu, Biddeenaa fi Bishooftuu Hora Arsadeetti kan kabajamu. Egaa ayyaanonni kun ayyaanota uummata bal'aati. Keessumattuu immoo ayyaana irreecha Oromoo irratti lammiiwwan biyyaa miliyoonaan lakkaa'amantu irratti argama. Turistoonni biyyaalee alaas ayyaanota kanneen irratti baay'inaan akka hirmaatan beekamaadha. Keessumattuu immoo ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan jala bultii irratti sirna damaraa fulbaana 16 bara 2016 gaggeeffamu irratti uummata hedduutu hirmaata. Ayyaana irreecha Oromoo torban masqalaatti kabajamu irrattis haaluma wal fakkaatuun lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'amantu hirmaata waan ta'eef ayyaanonni uummataa kunniin akkuma baramee karaa nagayaatiin kabajamanii akka darbaniif qaamolee mootummaa nagaa fi tasgabbii kabajsiisan maddii hiriiruudhaan shoora lammummaa gumaachuun egaa barbaachisaadha. Gamtaan abbootii gadaa har'a waa'ee irreecha baranaa irratti maal jedhe ittaan feetan amma kana isinitti makan isaan jedhanii. Ayyaanni irreechaa bara 2016 fulbaana 26 fi 27 akka ayyaaneffamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo himeera. Barreessaan muummeen gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa akka himanitti irreechi hora Finfinnee fulbaana 26 Dololloo Biddeenaatti kabajama. Boromtii isaatti ammoo fulbaana 27 Bishooftuu Hora Arsadeetti akka kabajamu ibsa har'a waloon kennaniin ifoomsaniiru. Egaa abbootiin gadaa ibsa kennan kanan sabni Oromoo hundumtuu sabaa fi sablammoonni fi jaalattoonni sirna irreechaa duudhaa irreeffannaa eeguudhaan akka irreeffataniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Irreechi bara 2016 kan milkaa'e akka ta'uuf ammoo irreeffattoonni fi qaamoleen mootummaa dhimmi isaan ilaallatu shoora isaanii akka gumaachan ni beekama. Egaa abbootiin gadaas ibsa kennan kanaan kanuma kan dhaamanii irreechi kan milkii haa ta'u. Isaan nu haa ga'uun isiniin jedha. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa, nagaatti.